nyaata naaf jedheetini never ever an abaaboo asirra fiidduuf jedhee nama takkaaf hadhallee gara fuuldurallee bitameen beeku. Yoo qabadhee keessa kiyyaayyuu rabbiin fadiyaatii hin dhossin. Ababaa asirra fiidduuf jecha ergitanii leenca asirra fiiddu tanaaf jecha keessaan namaan akkasii ta'a akka naa ta'i jedhee kana maa waliin shawwadamee haasa'ee wantoota akkasii godhee jiru yoo jiraate rabbiin fadiyaatii yata dhokattee jirtu yoo rabbiin naaf hin dhossin. Isinii galee kana waadaa isiniif hin gala. Kachi booda ammoo ka gara biraa viidiyoo kiyya haddallee borullee iftaanillee yoo qabaattaniif yoo harka keessan jiraate naaf hin dhossinaa. Abbaan barbaadda gadi baasaa. Abbaan barbaadde viidiyoo isiiti miti bodiidhaan suuraa kaatee isin na biraa qabdi jettoo jiraate gadi baasi. Anas sii hayyame. Nama 10,000 irratti sii hayyame. Nama 10,000 irratti isinii fayyame. Na bira jira viidiyoon isii qullaan qaamni isii qullaan jettoo jiraatte asirratti gadi baasi. Anatu isinii fayyame namni tokko hin gaafatinaa nama sana. Anatu hayyameefi hayyama kiyyaani jechuudha. Anatu hayyame. Tokkoffaa anatu uf salphise. Gaafa luka nama sanii waliin bana uf salphise. Onna uummata Oromoo galchu tokko hin jiru. Isiniif galee gatii kana ta'eefi asirratti gadi baasii akka barbaaddanitti ittiin shakkaladhaa. Ittiin dhuunfadhaa. Ittiin daldaladhaa. Rabbiin isiniif haa wanna jedhu. Isinii galee waan barbaaddaniin itti godhadhaa. Waan barbaaddaniin gadi baasaati asirratti akka feetanitti jechuudha. Haati faatee viidiyoo asirratti isiirra gadi baheef qaama qullaa isiitti gadi bahe yookaan sagalee isii urabbamee miidiyaa irra gadi bahee haati faatee saniin jecha miidiyaa irraa baddi yookaan saniin jecha buufti. Haati faatee yookaan saniin jecha bakka kennitee jetti. Yoo jettan it's not big deal jedhe diyaaspooraan beektaa yeroo tokko yoo jedhamu it's not big deal jedha diyaaspooraan kanatu iyyuu jechuudha. Karaa isaa ani hagattii tana namarra kaa'atu miti. Hagattii tana namarra kaa'adhu miti. Hagattii tana jechuudha namarra kaa'adhu miti. Nama akkanatti ol jedhee qucee kan godhaabeen deemu malee jechuudha. Nama akkanatti hiixatee deemu malee jechuudha. Nama akkana mataa qaqqabatu miti. Nama akkana ol kanatti ilaala akkanatti hiixadhee qucee kiyya dhaabee akkasitti deemu malee nama akkana mataa gadi jedhu miti. Akkan never waan akkasii saniif moo waan akkasii dura gaafa godhu itti yaadeen godha. Erga itti yaadee godhee wanni sun ta'ameef hoo I don't care. Irraan kaaddu'an. Itti yaadee eega godhame eega ta'ame allaqe. Ata asirratti gadi baaftee ani gaddee yookaan ani maraadhee yookaan ani ufajjeesee wanni dhufu jira hin jiru bal. Viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebu. Viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebu already darbee jira. Kutee sheexanaa fi jinnii fi insii bira gahe viidiyoon sun. Kanarraa isin gaddarbitan sun. Gatii kana ta'eefi anammoo ekelee viidiyoo kiyya gaddarbe jedhee wannummaa lubbuu tiyyatan argitee qaalii tiyyatan of cinquuf tokko hin jiru. Akkasitti yaadinaasan lokoon gurtanii jirtan. Ammallee ammoo jechuudha usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isini dhiiti. Usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isini dhiiti. Osuma akkasin eeddan cuf jettanii dhiiraa dhalaadhaan osoo eeddan. Ammoo jechuudha tiyyatu maaltu adda godha gaafinatti ta'u tiyyatana maaltu adda godha tanamaa irraa. Ta Faaxumaa irraa ta Khadiijaa irraa ta Harargee irraa ta Jimmaa irraa ta Wallaggaa irraa ta Walloo irraa tiyyatana maaltu adda godhee jennaan diqqaa fi guddaan akkasi isin maraachiti. Mee wannummaan akkasi isin maraachitu maali? Tiyyatu wanni isin adda taate maali? Gatii anfeemasa ta'eef immoo maali inni mee tiyyatana maaltu adda godha na hima? Waan tiyyatan adda godhu na himame. Warroonni dhiiraa dhalaadhaan kaleessa walii qabsiisaa akkasi maraataa turtan sun maaltu adda godha? Mee maaltu adda godha? Gatii furdadheef immoo gatii feemasa tasaamii Oromoo tokko ta'e taraa namaa tokko ta'e immoo maali mee tiyyamatana wannummaan adda godhee bar nama dhufaatii mootummaallee akkasittiin eeganii bar dhufaatii mootummaallee jechuudha. Akkasiin eeganii bar maal taata yaa saba kiyya anuma osoo gadi baate iyyuu jechuudha.
Haati baatee tun takka dogongortee hin beektu. Mucattiin tuni nama kabajaati. Nama qaaliidha. Takka dogongortee hin beektu. Takka asirra waa balleessitee illee hin beektu. Akkuma amma booyyoon kiyya sirraa jessan jechuudha. Namni hedduun doktoraan na beeka. Nama onnee namaa yaaluun na beeka. Nama onnee namaa fayyisuun na beeka malee haati baatee gaafa onneen cabdee bootteedha. Waggaa 7 asirra taa'ee jechuudha. Wallahi waggaa 7 asirra taa'ee gaafa waggaa 8ffaa irratti baay'ee mootummaan waggaa 8 bulee waggaa 7 bulchee 8ffaa irratti ni kufaa miree mootummaa akkas ta'ee baradhamma. Waggaa 7 bulchee ka'ee waggaa 8ffaa irratti injifatame. Ammallee inshaallah injifatamu ittuma fuufaa qabsoon kiyya. Silaan irra dhaabattan ture. An akkas jedhee yaada. Amma sila osuma gadi baate iyyuu lakki ta'isiitii miti. Ta'isiitii miti. Gite harmi ka isiin fakkaatu sarbaan ka isiin fakkaatu jettanii bakkuma jirtu wayiitiin laaltanii narraa mormitan jedhee yaada. Bakkuma jirtu wayiitiin yoo mata furdatte hundi tahaati irraa duutee haati biraa badde hundi tahaadha faateeti jettanii asirra fiddanii. Ani maal haa ta'u mimmi eenyuun qaba yoo isinii malee yoo isin taate malee eenyuun qaba. Waa bakka waa furdannaan waa harmi guddannaan waa sarbaan kun guddannaan tahaadha faateeti. Fuula maa dhositarree fuula dhosoo balleessitanii bara. Fuula dhosoo balleessitan. Tokkoffaan sanii gama birootiin ammoo namoota hedduuyyuu maqaa kiyyaan asirra maqaa isaanii kaasuu jijjiirtan. Namoota hedduu jechuudha. Namoota hedduu maqaa kiyyaan asirratti maqaa isaanii kakkaasuu ebeluu waliin akkas jirti reeleeshinii akkasii ebeluu waliin qabdii gatii ebeluu waliin reeleeshinii akkasii qabduuf ebeluutu akkana godhee ebeluutu waan akkasii wanni jedhu wayii jira. Nama fakkeenyaa fi asliin kaleessa gisee asirra dhufee waa'ee san dubbatu wallaahi kuma anaaf aslii wal quban qabu. Anaa fi asliin sa'a sanitti asliin naayyuu dawwalee maaltu uumame waatti haappin naan hin jenne jechuudha. Waluu quban qabnu aslii. Sirriidha namaan itti dhiyaadhu wayiitiin aslii wal beekaa wal beekaa walii naasaanii wal quba qaban namaan itti dhiyaadhuuni jechuudha. Garuu hoo rakkinni kiyya kun gara isaatiin nama kanaatiin haa ta'u gara nama biroo dhuunfaan haa ta'u aslii waan irraa quba qabu sa'a sanitti waan irraa quba qabu wayii hin qabu. Reedii Adamii Abdii Muktaar illee sana quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu na bira dhufee ka'ee dhimma wayiitiif na biraa bahee guyyaa san jechuudha. Quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu wallaahi billahi aslii quban qabu. Maal akka ta'e hin beeku naafillee hin dawwallee dhimma wayii keessa ture innillee na fakkaate naallee hin dawwallee anallee quban qabu anillee ittiin himannee. Ankaleessa asraa sa'aatii akkana laayivii dhufee karoorsee ture jechuudha. Galgala ganama reediin naa dawwalee laayivii seenii dubbadhu minaamna naan jedhee bakka namni shorootaa jira akka malee qalbiin nama rarraasuun kun sirrii miti waan ta'eef guddootu jira jaarsa jira dikka jira guddaa jira itti dhiyaadhuuti waliin haasayii uummanni cannaqamutti jira. Gite gariin dhugaa baruufuu rakkataa gariin ammoo gammaduufuu kan rakkatu jira kanaa gammaduuf rakkatutu jira. Sinii galee sababa saniifuu jecha reediin ol bahii dubbadhu naan jedhee okee jedheeni funuuna tokko narraa cituu dide gaayis. Ani xiqqoosii waa aaree jennaan yeruma dhiyoo godhadheellee funuuna kana dura hin qabu. Dura qaama qalbii kiyya qaama kiyya keessa hin jiru. Haguma dhiyoo godhadhe juma 3-4 kana jechuudha. Xiqqoo waa aaree jennaan na funuuna bakka na keessaa qurqurxamee akka wannoo kana na keessaa jiqa. Akka wannoo kanatti na keessaa funuunni kun na keessaa jiqa. Gatii saniif jedhee hin dandeenye bakka furuun kun hundi na gubataa fuula kiyya hunda na dhiitessee jechuudha dubbachuu hin dandeenye. Asraa laayivii seereedhee anumaa karoorfadhee jiru asliin kiyya kama bahee bum godhu arge. Ani tiyya lafuma ol ka'ee tumaan gurraachi kiyya ol baatee jedhee tumaanii birdilimsii qarqaburraan birdilimsatti biraa ol fadhee hirribattee tiyya gixxin itti godhe. Miniif maali dhagachiisu hin taane maalaa godhu ani. Lafuma ol ka'ee birdilimsii qarqaburraan birdilimsii biraa uffadhee akkanatti hin qorrine qilleensi akkana hin qaafne hirribatti kiyyatti fuufee jechuudha. Wallaahi quban qabu. Quba waliin qabnu asiriidhaan saasan jechuudha. Meebi wanni qara ture wayii haa wal dhabbii ta'uu haa wal wanna jechuu ta'uu haa aaruu maal jedhu kuma sanniin irraa ta'uun ooluudhaani malee asliimmaanuu saasanitti ta'uun ooluudhaani malee waan na quba qabu tokko illee hin qabu. Ammallee yoo ta'e illee gima sanuuyyuu ta'e jidduu jaarsaa jaartii yookaan ammoo jidduu nama wal jaalatu lamaan
kabeeku rabbuma tokkicha. Maybe nama waadaa walii qabu wayiitii wal dhabuu danda'a. Dhimmi biraa dhimma dhuunfaa wayii jiraachuu danda'a. Jidduu keessattuu keessa kiyyaan yeroo baay'ee baasee namatti ni madhu waan ta'eef rabbitu beekaa jechuudha. Rabbumatu beeka. Namni beeku tokko hin jiru. Sini galee jira dhimmi biroo saniin alatti kasan caalu jira jechuudha. Ammallee taanaan ni tura malee ni uraa jette sani boombiin. Ammallee taanaan dhimmi akkasitti sa'aasanii fi ana mataa kiyya na jeeqeetiin obsuu dadhabeetiin asitti baheetiin ija keessan afoo dhaabadheef sani dhimma sani inshaalla gara fuulduraallee kama dubbadhuu fi kama dhageettan ta'a. Booyaa osoo hin taane gaafas ammoo kolfaatiin isinitti hima. Booyaatii miti kolfaatiin isinitti hima gara fuulduraallee jechuudha. Kolfaatiin jechuudha. Kolfaatumaan isinitti himadha. Booyaatii miti. Dhiingadda oobariinatti ta'ee mataan kee bakka hin jirame obsuu dadhabee gatii obsuu dadhabee fi asirratti hin bahee booye. Malee an takkaayyuu osoo haati xiyyaayyuu dogongoraan haatota sirraa duute naan jedhani laayii gubbaa bahee booya jedhee hin yaanne. Wallaahi waan takkaa hin yaanne waan takkaa isinillee narraan eenne waan takkaa namni kaminuu narraan eenne tuyyuu nama mudatee jechuun godhe waan godhuu hin feene bakka jiruma kiyya irratti waan godhuu hin feene godhe waan hin gaddaasan. Waan godhuu hin feene wayiitiin godhe waan godhuu hin feene waan keessi kiyya nan hayyamne waan illiinaan kiyya nan hayyamne bakka. Usuma wannummaan fedhe raggalee qaama kiyya walakkaan irraa muranii darbanii wallaahi waan hin godha jedhee hin yaanne wanni sun. Bakka asirra bahee booyee namni fuula kiyya waan badaan argitan jedhee hin yaanne. Warri ammoo akka isin yaaddan isinii taate galatoomaa. Warri ammoo maal taate jettanii rifattanii fi keerimaa fi homa dikkoo waan lafaatiin na aarse waan lafaatiin na aarse sanumatuyyuu obsana dhoggisiise. Obsan dhabe bakka. Waan yeroo dheeraa obsitee jettu tokko hin jiraa miti. Waan lafaatiin na aarse malee akkam asiin jedhesan yookaan ammoo namni karaa jaalalaatiin na taphatee kabbadaa kahedaa gammadaa himaxaal min chiggiraallaan. Namni tokko yoo deeme maalirraa fudhatee deema jirati. Sirriidhaa. Namaa waliin waadaa qabaachuu danda'a. Namaa waliin jaalalaan jiraachuu danda'a. Yoo inni deeme tawakkaltu lillahi hin jedhee jiraadha. Sinii galee haddallee borullee namni an jaaladhu tokko yoo na biraa deeme an tawakkaltu lillahi jedheen jiraadha. Meebi guyyaa lamaaf sadiif sammuun kan koo jeeqamuun malaa aaruun malaa ergitee booyuun malaa nadhagayamuun mala bakka nama sanii qabuuf jecha jechuudha. Bakka nama sanii qabuuf jaalala nama sanii qabuuf jecha garuu gaafanni deemuu isaa gaafa abdii kutadhe akka waan haati tantee gaafa sirraa duute wayin amantaa aga guyyaa lama sadiin amantuu bar. Aga guyyaa lama sadiin amantu. Gaafa torbaanii garuu noormaal jettee jiraatta. Du'a isiisan noormaal jettee jiraatta. Akkasi. Sinii galee naa haarayaa miti jechumaaf walumaa galatti jechuudha. Maasliin aareetumaan uma dikkoo qara waa dhaga'uuf kaleessa akkasitti wanna malee wallaahi namni waa'ee akkasiitiin na wanna jedhee na jeeqee na maal jedhe wanna akkasii sunillee hin jirtu. Wallaahi kan rabbi beeku jechuudha. Hin jirtu. Namni akkasitti namni dhullee hin jira jedheellee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Hin jirallee yaadu jiraachuudhaafis hin taa'u. Yoo ilmoo waliin rakkise anuu isinii hima ilmoo waliin guddifna. Isinii galee yoo ilmoo waliin rakkise yoo ilmoo na darbee deeme ilmoo waliin guddifna isinitti hima. Wallaahi isinitti hima. Waliin guddifna ilmoo. Gaafa waa ijaazaa wayii buufadhee ilmoo waliin na rakkisee deeme saba kiyya ilmoo waliin na rakkisee deeme inni kun kunoo kana jedhee afaan guutuudhaan ol bahee ekeleetii gandi isaa